السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جدا راين دو بچو بربادا በጣም አስፈላጊ ታይትል ነው ብዬ ስለማስበው ነው። መተ ዱሬ ባየ barbaachisaa fi yeroo ammaa namoota hedduu halaaka keessa galchuu jiru. Bultiin nama hedduu sababa san diigamutti jirtu waan ta'eef gaafii si gaafachuu barbaada. Amma bismillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wannina niraaha sauda dhufe cidhaa fi qishnaa aayaa rabbiitiin namoonni gochaa jirtan. Cidhaa fi qishnaa warri aayaa rabbiitiin gochaa jirtan rabbii keessan sodaadhaa. Akkamittiin aan jedha bultii jechuun ijaaramuu nama lamaati, ijaarama hawaasaati. Waliimaa wanni jedhamtuun jechuudha. Sargiin kuni barbaachisaadhallee barbaachisaallee miti. That's it depend on your mind. Namoota sanirratti hundaa'a sargiin. Fakkeenyaaf faanaaf barbaachisaa ta'uu danda'a, intala wayitiif barbaachisaa ta'uu dhabuu danda'a, dargaggoo biraatiif barbaachisaa ta'uu danda'a, dargaggoo biraatiif immoo barbaachisaa ta'uu dhabuu danda'a. Waa'ee sanii sargiin halaala maal sanii miti kan amma dubbachuu barbaadu as biratti. Laakiin faayidaa sargiin qabuu fi miidhaalee sargiin qaburraa dubbanna. Awwalan sargii yookiin immoo ijaaramni bultii islaamaa bakka rabbiin kenna itti galateeffatamuu qabu. Bakka olaantummaan rabbii itti mul'ifamuu qabu. Bakka ijaaromsa rabbiin alaa si ijaaree haraamirraa si hidhee sihii kana gartee sihii nama tokko rabbiin nama lama si dabalee sadi si godhuudhaaf waadaa rabbiin siif gale takka. Sanirratti immoo atiin of tikfachuun dirqama. Senegalee sanirratti namni takka cidha wayita godhatu daangaa rabbii eeggachuun dirqama. Sirriidha yeroo waliimaa dubartiin addatti taphachuun dhiirtillee bakka addatti wajjin dhiironni dhiira waliin taphachuun akka shari'aa musliimaatti dhoorgaan qabu. Laakiin garuu addaraasha kireeffatanii miivee qopheeffatanii diijee qopheeffataniitiin sargii godhuun kun veeloo bitanii baasii kana laala miiveedhaaf adda maallaqa meeqa baasa. Mucaan dhiiraa tokko jechuudha. Yeroo ammaa namni hedduu wanni inni bultii dhiisee ala keessa ofirraa deemuu fi namni gabbara jedha. No gabbara miti. Gabbarri hin jiru bara akka arsiitti illee yoon aadaa safuu duudhaa warra arsii ka qoratan taate gabbaraa miti wanni ulfina. Ulfina namni garagalchee gara biraa fudhate malee jalqaba wanni jiru ulfina ture. Ulfina namni gara gabbaraatti achi fudhate. Suni warri aadaa waliigaleeti murtii murate alhamdulillah rabbiin ba'aa nurraa lafa kaa'e that's all about nan ilaallatu kasanii kanana nama irraa dubbachuu barbaadu kun jechuudha. Amma fakkeenyaaf atiin rabbiin bultii ta'e fi halalchee nama tokko kee godhee qaama keetirraa nama uumame tokko siif kenneetiniin ati guyyaa kana akkamitti daangaa rabbii dabarfattaa dhagaafiin kiyya. Sababa ati halaaliin gammadduun namni meeqa haraamiin bakka sanitti dikoorii ati walitti qabdirratti argameetiniin haraamni bakka san keessatti fassada. San hunda caala kana ajaa'ibu immoo warroottan bakkitee sargiin akkasii itti qophaa'e osoo diijee argitan osoo miivee nama 12 argitan dhayxanii sargii san qura'aanaan bantan maal keessan isin dhukkuba. Gaafiin kiyyaas biraan wayita dhayxanii qura'aanaan bantani maal keessan isin dhukkuba. Warroota bakka san dhaqeetiin qura'aana rabbiitiin banuu sargii namni irratti caffaruudhaaf veeloo achirraa ka'ee agachi dubartii duraa rifeensi isii mul'anne rifeensa kana haga asii godhaniitiin kana qullaatiin dhaabanii intala akka girgiddatti qalamii bifa 37 itti dibaniitiin akka mukaatti kana goysanii ol dhaabatte kana dhaqeetiin namni qura'aanaan bakka san banu maal keessan isin dhukkuba billaahi aleek. Hadiisa kam immoo daliila godhataniiti. Hin beeytan diijee akka namni sun qopheeffatanii argitan addaraasha ta'uu ni argitan miivee namni sun akka qopheeffatanii argitan. Miiveen haraam ta'uu akka shari'aa islaamatti kilaafa nama takka bira hin jiru. Namoota ajnabiyyaa ta'an xindiidhaan waliif fiddaniitiin bakka sanii kunillee ati ajnabiyyaa kunillee ati ajnabiyyaa. Asii wanni kalee tana keessa qabatanii asii ol utaalan akka nama jala kanaa waa ol waraananii jechuudha. Dhiifamallee naa godhaati. San immoo waraabanii achii gadi dhiisan immoo kaameraamaanii qopheeffatanii
كان جتني أما اللي وريني مشورة مو ديمتن جتشو وري ميكابي دبتشو ديمتن وري دوبرتي ميكابي نوهادي بدو جتني ميكابي دبتشو ديمتن ميكابين دوبرتين نما دبدو قاما دوبرتين أكتيا دوبرتي أكيسيتو لالتو حرامي تجرى سنغالي وانا جرينا فهمتني حرامي تجرى فكينيا قاما كي غوتو دلان أكتيتي في أرجو هنجرو كشرع مسلمات غافا سنجردو في ربي جدو جرو ديكدي جرت غافا داولما غرغدا دغاتي دلان أكتيا دلا أني دلا دامي ريفينسك يا أرجوني دندت حركك يا كان أرجوني دندت لوك لكن قاما غوتو كلها أما وان أجائب دفيوان أميديا كان رتين دبان يجو قاما كلها دايتاني دلا بر دايتاني تنين كان مخاني سيمبوچ اناچي قايا جداني استيما جداني وفي يمت استيما كان وني سندلغتان نورمالي استيما نمنو في ساتي سينون دندا قايا وفي سينون دندا غرو دلا لمولتي سنتني تني وانا كان دلايدان كنا حرام غدا قاما كلها دلا اوبليين ولالون حرام غدا دندام بكا جت اكما اجنبيات دورغاتو جرا دوبرتين اكاتيا دوبرتي اكاتيسني تيو جچو وان كان أمبتي تنهم بيتني تيم بيكوان فاشين يوتي وان إسين كان غوتنيني فيديو نم هدو كلان إسا سبب كان غديا وتجر أتهرياتي جتيني سغويا سرقي كياتي نهاك أيتو مال نها غوتو جتينين أولسين صفات وان إسين كابتي ديمتو يرو أما يجو مايكرو تشيبسي كاميرا ديكشو أتي أرغون دندين نثر لطفتي ديمو دندا علمي نما الدنيا كنتي جرتي بكم سانسي قالي نمني فساد بربادي مناظري كاتورة كاميرا لطفتي ديمو دندا قبلاك يتشورا بيك السديسو دندا أولا اتعاني مو هندن دهم وكا شريعة مسلمات فكينيا ديري أورا نساء هندورا في جلب جدو دامي دوبرتي لين دوبرتي أكا إسي جتشو هندورا في جلب جدو كجر دوبرتي أكا إسي لالون دندت كوني جالسة رميتين دور قادا garuu isin kana kam gochuu jirtanii kun kaani waaksi jettanii ka walin laxaftanii kaan walirraa qoonchisaa ooltanii jismii guutuu wal qoonchisaa ooltan jechuudha. Kuni dorgaadha akka shari'a musliimatti jibbamaa dhallee inkaan akkanaa miti birdilitti takka uffatanii qaama walitti aantee dubartii akkasii walii rafuun hin dorgama akka shari'a musliimatti. inkaan qaama ofii wallaaluu miti jechuudha. Maaliif shari'a musliimaatuun osoo ni haraamni wahiidha osoo fasaanni wahiidha dachii tanarra gahiin dura first protectidha. Wanni takka osoo dhufin duratti waan dhuftu san sirna qalii jalarraa haxaayanii akka fasaanni hin uumamne godha shari'a musliimaa malee eega badee ani badee eega waa badee dhaqqabumsi galee akka shari'a musliimaatti. Waan kanarraa fakkeenya guddaan Rabbiin Qur'aana keessatti walaa taqrabu zinaa jedhe malee walaa taf'alu zinaa jennisi galee zinaa kana ittiin dhihaatinaa jedhe ittiin hin dhihaatinaa jedhe itti aanaa amma sargii keeti miti. Rabbitu bultii namaa baasa rabbiin bultii sii baase miti nama ijji isaatu dhukkuba qabdu jira miidiyaa kanarratti dhiira meeqa osoon bultii rabbinatti ijaaree jedhee ka akka mataan isa o'u meeqa kamtu miidiyaa kanarra jira dubartii meeqa osoo rabbiin guyyama tokko bultii keessa akkanumatti oseenee gadi ba'ee jetteetiin hawwitu meeqa kamtu jira dubartii akkana ijji isiitii fi onneen isiituun akkanatti o'iteetiin miidiyaa kanarra jirtu kanatti fuutee footoo kee gadhiifatta duuba. Budaa nama meeqaa guurattee deemta. Aynannaasa nama meeqaa guurattee deemta bakka tanarra. Namni si argu marti maashaa Allah siin hin jedhu. Namni yoo maashaa Allah namaan hin jedhin haati nama dhaltee nama nyaatti. Yaa jaalateetii mitijji namaa budaa ka qabaattu. Dhibba si hima haatiif dhalte ilmoo ofiin hin nyaatte yoo maashaa Allah hin jedhin daangaa dabranii nama jaallachuu hin jiru. Namni miidiyaa kanarratti ati argitu immoo maashaa Allah siin hin jedhu. Nama ta'e jedhe nama gammachuun namaa isaa dhukkuba taatutu jiru. Namarraa ilma namaa kanarraa yoo namni gammadu nama sammuun isaa o'iteetiin akka waan jahannamitti qabatee ibiddi mataa kanatti isa qabatu jira. Hinki jibdee yoo naan jettan dubartii meeqa eega viidiyoon isii ol bahe booda kamaraatti takkaa lamaa miti. Ka bultiin isaanii diigamti tokko lamaa miti. Warri miidiyaa kanarratti wal hafarsu dhumni isaa hafarfamee bultiin isaa adda diigamudha. Irra caalaan kiristaanaa fi musliima amantaa kam keessayyuu warroonni jiran yuutuubara mee laala tiiktaakara laala irra caalaan parsantiin 95 nama dhufee bultii isaa miidiyaa kanarra hafarti marti isaa bultiin isaa dhuma diigamti. Lama dhalee diigama takka dhalee diigama sadi dhalee ima diigamte akka wanni maaliif tahee jettanii waan kana gaafatanii beeytanii maaliif tahe maaliif bultiin namaa diigamti
ati asirra fuutee hafarsite kun dhukkuba qaba kun hinaaffaatee qaba kun diina keeti ilmi namaa marti sin jaalatu marti bakka takka siin gammadu nama gartee osoo cabuma kee eegutu jira kasii kolfu marti fira keetii miti fuutee ati asirratti gadi laxxafta ilmee teessanoota argitan asirra waa wahii argatan asirra jaarsaa wal gushuun asirra malee hin jirtu wal dhungachuun asirra wa ish haza ishii hayyeesan dhiisi bar Umar bin Khattab maal jedhe osoo tiisisni dubartii tiyya jaartii tiyyarra taa'u dhiira ta'uu isaa argee ni macara isaa jedhe bar dhiirri takka haadha manaa kee ka ati adda arguu feetu bareeduma isiisaniin addunyaa tanarra koottaa jaartii tiyya waliin dhungannaa jechuu barsu adda kee dhungachuu dadhabdee ilaallannaa koottaa jaartii tiyya naa laalaa هذا هو ديوس أكبر جد أما نمنا كثيسو كوتا كلها جارتي تيانا لا لا كوتا ريفينسي جارتي تيا مال فكاتنا لا لا مش هذا ما دي أقول ما دي كثي قافا كان هو مي أنا متيجو وري بلتي أثر هدو ثاني لا لا هنتا لهرا قلقلا فود برورا من رواني راتين من قرتش راتين دائما مال إجانا ما تنيات اتقرا وفي دايتاني نياتشفتني أجثينا ما اتقراو سويت أنا ولا قدمتني كاتقراو ولا لقي أجنبي يكون أتشيغنك يكون كانت من مقاراتي ثانيتو دايت أجني ترباتا ما تشيو قرات دين يا بكم اتقراسي سو ديمتني يو جني سديتا ما تشيل قرات دين جني نتشمتي شيطاني لا لا في يقولوا أكنا بوتشا دين ما جتشود أما الليني ميست لا ياندو الدبابة أتستم تيجالي كاميرامان سوري كاميراماني جتني في دتن حاجة بورو منيتا أكيفين التجيب تولي في كاسة سبحان الله أكيفين الترف تولي أكيفين التتيت أكيفين التكات مال أكيفين دبت ما ديرة نمنا كانت كاميرا كاسوكون سريجر اللي تري أشيلي كاسي أشي غنغلتي أول كاسي غدي كاسي أول كابت وغدي كابت أشيدي أسدي نمشو نياته كم فوتو سيكاسو ده ويونياته ورد بيرتاري وري برانتارينجن لا بلتين بتأم تلك نجرنا والله وان أكسر بايس اللالتان كنامتي أكا إسيني أما أدلم أكا ما على وني جدًا كنامتي بلتين بتأم تلك نجرنا وان secure قلتن مي ماكينوتا كقالي الدنيا تنرتي فريلا ما يمكن سديه توجا أومشام نموت مرتاحي تو كفا قبط نما مرتاحي قفا تو ماكينة سان قبط سيقالي ماكينة سان نموت مرتاحن قفا تو قبط بروموشني ماكينة قالي دانجرو بروموشني هم راكشافي بروموشني هم راكشافي الدنيا دبرتين يوجد أنا نانقولين أنا في التنير مجتن لبالله عليك يا دكتي سموك سان كيسا باسا تشيني بولتينا ما انتو تشيدامي تيوني بولتينا ما انتو هنگو ومتين أبوليتي أنا عندنا قلن كراتشو نو أنجتشو that's my simple سيقالي فكين يهم نتلين قول فينا قارو جدكيان مالي ريبلس قوتا وانا أنجتة مالك أجدك يرتي بحسام فرادة جارسك يا فرادة وجين ديمي فتا جدكي سيقالي أنا فيني بك جرتي ربي في حلالة نافذ حلالة سربي في نا سربي نادناني أنا دنانيني السويا راساتشن نولاماني واني برابا كساني سينو سيقالي وانتوتا أجرتي ناقود أسانا أنا في ساف قحالة أنا دزانو يا دركتم يما درقوم سيقالي أنا نقوم نقول كبيرا قد بهيتي لإننا أنا أرجع يتشوفوني رافي ألتقبكم سيقالي إجينا ماتنا والله وانا رويفتشو قبضان هدو تجر واني دوكاتو قبو ندو يفهم سنيقالي نهو أكنداني تولباني غارة ديم نونقام نمافي ميديا خانا رخا ديم نمالي دوكاتشون غاريد وانا كاناتنا دموهين دوك فتان فكينيا فاتي أما نمني سينا متى يسادن دايقا history متى يسادن دايقا كديرا لي كدوبرتي لين غافا ناتي وفافرسيتي ميديا كانرا
ufa farsitee jettu yookaan barataan ati waliin baratte yookaan jaalalleen ati asiin dura jaalatte yookaan namni wahiidhaa asiin dura ati gaafatteeni sidid dogoggora waan wahii keessa waliin seente dhufeetiniin bultii teessan diiguu danda'a. Waay maaliif nama waan kana hayyamtan isin? Yamreen no nama meeqa bultiin isaa akkasitti diigamte isin irra cidha godhattee boriin viidiyoo isii gadi baasu nama meeqa jireenyi keessan akkasii qabade namni jireen daa'imummaarraa osoo takkaan dogoggoriin bakka tana keessa ga'uu ni jira. Fakkeenyaaf ammaan barnoota keessa ture stragloota hedduu kan dabarsee jira ofii kiyyaallee jaalachuu baadhu namoonni na jaalatan hedduudha. Namoonni gaaffii jaalalaa na dhiyeessaa turan hedduu hin beeka anis isaanis na beekan namni na eegaa tures hin jira anis hin beek isaanillee na beekan. Just garuu imalli keenya gargar waan ta'eef rabbiin abbaa na uumeef qaba akkasii bira ta'e. Faawoliin nara uumame alhamdulillah hin jirre hagas rabbiin atiks. Namoonni biraa garuu faawolii garagaraa keessa seentan awwaala jechuudha osoo bultii tana keessa seeni. Gaafa isin bultii tana keessa seentanii cidha keessan ol baastan namni isin dur isin jaalate sun dhufeetini haasida ta'uu danda'a dhufee bultii keessan diiga. Ka dhiiraalleen ka dhalaalleen akkasii jireenyi keessan diigamuu danda'a. Yookiin immoo ija namaatiin yookiin haasida qabda waan ta'eef footoo namaatiin waa hedduutti dhufuu danda'a jireenya kee keessatti. Yoo dandeettan osoo ol baasuu baattanii. Yoo dandeettan waliimaa malee cidha kana osoo dhiiftanii miizee osoo dhiiftanii DJ osoo dhiiftanii. Bakka warri biyya keessa biyya ala hin baane fakkeenyaaf namoonni tokko diyaaspoora wayita biyyarraa fuudhan dirqama piroosesa sargii isaaniitiif ni barbaachisa siigalee veeloo maaliin ni barbaachisa seera biyya saniiti waan ta'eef jechuudha. Kanaan alatti warroonni uzrii hin tahin immoo maal gootanii of saqqaltan hambaan. Birrii akkasii ittiin fasaaddan san yoo maskiidatti ofirraa sadaqattan hoo yoo maatii keessan ittiin gammachiifattan hoo. Hinta'u yoo miizeen kun yoo hafe hoo isinirraa hin ta'u sababa keessanii namni akkamii zinaa akka dalagu bar zinaa jechuun barbadiilee gurguddaa keessaa takka zinaa dalaga wayita jedhu waliin ciisan jechuu kiyyaa miti ijji namaa zinaa dalaga gurri namaa zinaa dalaga arrabni namaa zinaa dalaga maal rakkinni wanni akkanaa kun warri biyya biraa jirtan immoo ekstiraa biyya sanitti gana addaraasha fudhattanii kaan jettanii warroota immoo wallaahi billaahi rabbi duratti isin gaafadhaan akka dhuunfatte jechuudha. Sargii akkasitti dubartiin meekaappii hanga wanniin isii coraan isii kun baqa qottisa isiin meekaappii dibattee miizeen akkasii wal fakkaattee eegasi isin dhuftanii sargii san qura'aanaan bantan warabbal ka'aba yoo malqiyaama rabbi duratti isin gaafannaa. Yemirreen ነው የምላችሁ በጣም የሚያስደነግጥ ነገር ዲጄን ረት ቆጳይ ስርባ አዳ አርሲሌ ስርበን ከሐረርጌን ስርበን ከሻዋን ስርበን ከኢሉን ስርበን ከወለጋን ስርበን ኩኒ መርቱ ዲጄ ኬኬኬ ሚያከስዱን ጋዱ ማል ጎድ ኤገሲ ማሊ ቻባኒ ባኒ ማል ወይኒ ካና ኦል ራጫ ኢገዲ ራጫ አችራት ወልቀ ጋሩ ሆዱ ፈሻይቲ ቲቶ ያ አዩሃ الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة جلتنين آياتنا انجلك سبحان الله ورب الكعبة نمني القرآن الراجتون أدنكو يا سافرات نما سالفتني تنيني مي بكسان كدايتان بر أكربي تكسرين تانن بيتن ميتي إيغدايتان قرآن الراما كبجافوتان دالون يدفوه مال برات بكسان الرا إيهن لمدنو ما تاسبون لمدنو إيهن يوكين موتي وربي هندبتنا وهي شيكم من دبتنا إن قرأنا يوكين ميديا كان رفتني yookiin immoo bakka akkasii hin dhaabbatina fakkeenyaaf dhiironni addatti dubartoonni addatti miti dhiiraa fi dubartii akkanatti wal keessa laaqatu achumarratti qara'ee innillee akkanatti ta durbaatiin illee na jalaa goru jechaa achirraa boo ta dhiiraatiin illee achuuf jidduu kana keessa ruuqamaatiin hin baata. Maa rabbirra maali isin idaan keessan akkas ta'u maaltu isinii fide yoo isinii hafe hoo sababa keessaniin diinaan xiqqaatu namni bar yeroo ammaa kana wallaahi shabaabni ani jechuu إيمانك يا في ميتي لكن يروبا صاحبان قب أسيجا دي بهتني نركضوان أنا كدوم فتي صاحبان قب جولة العراق ولين برا نجرا كا يونيفرسيتي راولين أبي فم نجرا نورمالي نمون ولين هاسو نجوا جن على جنياتشو مكنياتهم يهونا نجار بكا فاولي وهي دينغتا يوكا نمني أنا فكينيا لا تيتنين بدا جدي وان صدار دوفي ملي وان با اللي قرئ من امنا وانا كسيتي متسيقه لكن بقى انا مني فكيني سلالات ايغا مكان دين سدق ابي فكيني سلالات انا وان اتي دلي دسان سلالات غاف استاذني اسر قرأ واي توحيد واي حديثا دبتو بقى سرباسن دابتي سربي حلالا جچو irraan qaanfatu jechuudha gaafasaan kanaaf wallaalaan gadi bahee sirbi halaala jechaa jira yeroo ammaa tana jechuudha nuti nashiidaayyuu
nashiidaan tunuu sirrii miti jedheetiniin namni hedduun nashiidaan akka sirriin ta'in irraa dubbatu jira miti. Hayyee wayita isin laaqqata akkasii ikhtilaata akkasii namni maal yaada? Ilmi ammaa qara'aan jiru qaala waqiilaadhaan deemaa namni amma qara'utti hin jiru namni waa adda baaseetiin hin dubbisaa jiru shee'een akkas hin jenne wallahi an nama hedduu dhufee keessaa waan agaafatee wanni sun akkasii miti haraami akkana ustaadni akkana hadiisni maa shee'ee beluyyuu akkas hin jenne siin jedha sheekaati asirraa beektu jechuudha. Faawwan dogoggoroota sababa keessanii namni hedduun wal qabatee biyyatti wal laaqutan yoo dhiisan hoo osoo isin sargii lama sadii dhayxanii quraanaan banuu diddanii dhayxanii saffaa san dhaabachuu diddanii silaa namni sargii akkasittiin fidatu ture. Maal ta'eeree fakkeenya ta'e isookee bar akka shari'aa islaamaatti bar ichaala lukkoo fakkeenyaaf amma sargiin ka beekamu mallattoon sargiin buluu keessatti ililfatuudha dubartiin. Sigalee sargiin namaa booya haa ta'u jechuu kiyyaa miti. Dhalaanilleen addatti dhiirtilleen addatti bakki nikaahaa addatti dubartiilleen akka dubartiitti taphachuu dhiirrilleen bakka dhiiraatti waliin qoosuu hin danda'ama kun dhiyeekoo chikkireella'u. Laakiin garuu walitti laaqatanii yoo kokkee dhiiraa jalan seeniin ciinii hin cidhan ta'u namni tokko immoo bakka kanarratti maal jedha cidha kiyya booya gootee akkas taate jedhinaa ciinii keessan booya hin taane yoo shari'aadhaan kadeemu ta'e. Homa ciinii keessan dallansuu rabbii meeqa fuutaati bakka sanitti. Halaala rabbiin si halalchee malaa'ikaan sirraa gammadee rabbiin sirraa gammadu irratti wanti meeqa dallansuu rabbii ka argamsiisu bakka sanii wayita argame bultiin teetuun akkamitti barakaa sii godhatte jetteetiin ilaaltaati. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal bakka sanitti rabbiin hoo subhaanallah rabbiin bultii san siif kenne hoo tana hooraan salfannu. Namni bakka san yaamamnee silaa bariima yaamamta namni eegas yaame awwaachuun dirqama. Haa ta'u garuu wayita awwaattan bakka namni bakka isin madaalle maraan dhaabbatina bakka dirqama hin tahin mara dhaabbatanii diin kennallee hin xiqqeessinaa dubartoonni illee sargii malee gadi hin baanuu tana dhaaba. Yaa'unat namni sargiin heerume hedduun isaanii fashale. Warri bultii keessa jiruu fi bultiin isaa sa'aataa qabdulleen warra sargii malee ofirraa isaatiin nagahaan waliimaadhaan. Nagaan akka shari'aan jedhetti heerumedha. Warri bultiin isaanii tolte hedduun isaanii jechuudha. Warri sargiin wal hafarse gadi baheetuma wal hafarse. Miidiyaa kanarratti wayita walitti heerumtu wal hafarsit borullee jaarsi akkana na godhee akkana ta'ee maalii ta'e kana wal hafarsitan dhuftaniitiin jechuudha. That's not good. Kootii irraa baafatee itti kenne fiillee kootii itti kennite kaan maalii kana maalii. Keekii. والديف دميديا كان الله إذا تبول شيء بتاعه نمي أستلا أنا ندرسين سندمي ستأجو على كم أكوام بك أقويا سانكورة شو جل كم ديفر كاجاكت تيجي كان ما في بن جالا لا بيكي كا حاول تندر أبدا تكندو كيكي لهم فيلين هو كذا بنديفر وركيدا كنت ما جلي قافة بيتا فيديو كلا يا جلبي فت إيه جلبي فت أبيك كم يشيلي أياد يريد تقول أنا يشيلي جلبي فت إيش أكسي كيتا ما جلي قافة فيديو كلا هلو أستاذ يا قابل شاك على بد يتوت أطلعنا من درجة يا ربي والله ربي ترى اللي راسي بقى لايفي كان وهو يا قابتشا قلبت يتوت أطلعنا من درجة جدًا وركين قبيلان فودا هيروما قبتا من ركع همشيكا بيكي ماينديو حاجنا تك جاهل ما لالميتين أما مالجد يوكا بيكي كاجارتي شاتو وركين درك أما جتيني بر وركين درك أما جتيني بيكي كا
yooni nikaaha jechuun warqii qubaasanii jetteeni beek isiin bar warqii bitachuuf akkas jetteeni billaahi aleeka nikeenni jecha malee waan kaahatanii miti kana fakkeenyaaf amma saayiniin itti walii gala lulaan heerumtee haa beekaniifini kaahadha malee nikeenni kiyyaa sirran jiru baay'ee nikaa yoo kanallee ofirraan qabaatin nikaa hin qaba jechuun sokkee just a symbol illee miti by the way namatu amma itti walii galeedha malee inni ahun akkanatti yoo kadeemu taate hin heerumne nan jechuun dandeettu ati garuu namni yeroo ammaa kana warqii yookiin tanama artee qubarraa nama qabu ni kabaja waan ta'eef hin kaahannaa nuti malee warqiin mallattoo just aadaa walii gala hawaasa naannaa kennaati malee yookiin biyya teennaati malee nikeenni qubeellarra hin jiru. Jaalalaan namni walii bituu hin danda'a. Jaartii teetii qubee bituun of course hin danda'ama sirriidha. Laakiin garuu yoo ni qubee naan bitiin nikeenni keenarra hin jiru hin jiru beeki. Yaa'uun yella nikaa miti qubeerra hin jiru nikeenni ishee sanillee akkasii qabadha. Warri dhiiraallee waan tana qabadha. Nikeenni qubeerra hin jiru. Qubeellee nikaa miti. Nikeenni jecha rabbiiti. Hiikalleen jechaan malee gochaan hin argamu. Jecha saniyyaadhaan gadi qabameeti. So kanaafi dubartoota keessan jinnii fi waan garagaraaf hin saaxilina. Ija namaatiif illee hin saaxilina. Guyyaa rabbiin isin gammaddanii rabbiin isinirraa gammadu sanii jireenya keessan sababa diigamuu akka hin taane. Rabbii waan namaa kenne takka namarraa fudhata. Wallaahi waan nama la'in shakartum la'adiidannakum wala'in kafartum inna adaabii lashadiid jedha rabbi quraana keessatti. Yoon isin galateeffattan isiniif hin dabalaa. Yoo isin immoo galata kiyya wallaaltan immoo qabaan tiyya jajjabaa jedhe. Isinii galee. So kanaafi qabaan rabbii jajjaba waan ta'eef yooni rabbii kiyyatu naaf kenne jette daangaa rabbiin tarkaanfatiin fuudhaa heeruma keessatti. Yoo jaartii tana intala tana rabbiitu naaf kenne jette daangaa rabbiin tarkaanfatiin. Ammallee kalar saayihoon seetanaa bifa osoo hin tahin dubartii fuudhaa. Fiigalee dubartii fuudhaa. Bifa osoo hin tahin haadha fuudhaa. Nama haadha ta'uu danda'u. Malee yeroo ammaa kana dubartii fi haati garagara. Fiigalee bifaa fi dubartiileen garagara. Ihee alaa fi na'u haatee fuula keessa laalleeti. Bareedduutii haadhatee fuula keessa laalte. Ati hoo abbee fuula keessa laalte. Haateetiif abbeesii bareeduma fixatamuun fixannisaa. Abbee garuu haateetuma waliin jiraami. Hagam jaalate fila abbaan kee haadhatee. Isii malee lafa arga. Ufii garuu boqoon isii tun akkana waliin shuntuurooyte. Garuu abbaan kee haadhumatee san jaalataami. Qallaal jaalata. Garichootiyya jedhaanii bara. Maaliif? Haala amala isiitiif maaliif shiizeen maadara haadha waan isiin taateef malee dubartii asumarraa bocaa oltu fuutee mana kee bocaadhaan akka ol siin qixxeessine isinilleen siksipaakii fi waan garagaraatiin dhiira siksipaakii qabu dhiira mataa goofaree akkas maalii ta'u muudii qabu jettaniitiin mudamtanii akkanaaf filter anin kahanne filter an kaade kun bar normal camera ko ani adarrakut filter normal camera da barasin in arkitu filter ayota tira filter kama kana golusin wesa nirana walesa filter amite anda chirti kotu na da sokke mara kon qabu so kanafi ani ko maqlaትም ምን ማለት እንትን ችግር አለው ማለት አይደለም ገሩ ሙዲ ፊ ምናምን ርዕሶ አራመደኒ ሙደምተኒ አካነፍኒ አካሲ ጃለዳ ሲመደን ጅሩ ገዲነን ተሩን ጅሬነን ታቱ ዳበዳ ላላ ዲም ጅሬና ከሰኒ ቆረዳ አንማ ብረተሪበ ያ ዳዳ ቴቲፊያን ወዲንዳላ አን ብረተሪበ አሁን ምንም አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ሶከው ማረኮን ቀውኪያ ከኪያ ዲሳሲ ኢማዲሳ አናኒ ረከቲና Sinigale ani just yoo yaanni kiyya kun isinii ta'e fudhadha yoo isiniin ta'in ammoo just jump it anu noolin iddoo rakkatina anuu fardii rakkadhee dhiise Sinigale so kanaafi ani ብዙ ሰው እንደማልቀይር አውቃለሁ nama hedduu akkan jijjiirreen beeka garuu namoota ammas jiran keessaa nama shayyoo argadhe alhamdulillah rabbil alamin
satisfaction hawwiti laayifii kanarraa bahu waan harkadhu keessa dubartoota keessaan dhufanii balee lu'ulu'aa baga rabbiin sinuu kenna. Ambar gorsa keetirraa hin rabbiin asirreessee naan jedhan hedduu qabaan alhamdulillah rabbil alamin nama hedduu jaalladhu jira dubartoota keessaa jechuudha. Dhiiralleen akkasuma warri hedduu waan namni jedhuun fudhatu hedduun isaanii ni jira. ስለዚህ ለነዛ ብዬ ነው እኔ እዚህ ጋር የማመጣው ደግሞ ሪያሊቲ ዱበዳን እጀች ክየው ሀዳይ መለክ ጂበና ምዮቹ እንደው እንጆሮ ስኒከለ ሶ ወሪ አናቲ ጅርተንሞ አኒ ከረራ ጎሬራ ኤገ ከረራ ጎሬሌ ቡቡሌ أما وقف دمنا يجا كرر أقول ربي صبري سني أكن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الراه يادك يا كنا سناقو الراه يانك يا كنا في تقديرة سناقو إسني تأتلو نجا أمبلاشي سرقي تمسكرامي كنا رتباي أتاف من البات وري سرقي ولا تودي ساير قوتاني akka inshallah jaartii teessan budaa fi jinni itti guurtanii galgaluun loloo itti qara'in akkanaan rakkifneef hin dhufee asirratti isinitti warwaachuu jira itti qara'in rakkiftanii baruu fi dhayxanii jinni itti qadaabdanii tinuu qaraa maa hin dhukku maal taate mushurritti dhukku mataa oliin qabattu rifeensa irraa bubuqaa ol harguftee gadi harguftee duubattalti maal haa taatu yemurreen akka maa hin dhukku akka gaafa kunoo gaafa mana seenteen dhukkuba bar maal taate ijana maattu seen akkam akee akkana keessa ayya ebelu fa keessa ayya bar akkas jedha sorry to say this ta'ebelulle keessa ayya ta'ebelulle maal jedha akkana jedha bar gurbaa duraan isii jaalatee bar nu dinne sanii barilleen akkas rakkoo eegin rakkisina dhugaa beeki Isinin kun namni sargii booda guyyaa sadi guyyaa rifeensi tokkochi irratti afaan jiru irraa luqqa'aa jira akkanatti kun akkana taate isiin dura yoo rifeensa itakaan yoo fiisiiti tireeningii mataa isiin godhiin akkamitti rifeensi irraan buqqaane sila akkamitti tokkochi irratti afa dhugaa beeki namarratti nafu. So kanaaf mee of bobbocuu tanallee dhiisa meekaappiin illee fuula of balleessurra jireenyi maalii bultiin maalii akkamiin nama waliin jiraatanii obsaho yoo waan qunname akkamii waan sanbira taraa tana qoradha saayikooloojii baradha kitaaba dubbisa seera jireenya islaamaa seera bultii islaamaa dubbisa ilmaan akkamii guddisuu qaba intala burtukaana fakkaatu torbee booda ayyooma koo fakkaatti yeroo ammaa kana jechuudha yamirreenno amma illee dubartoota baakkachuun yeroo gadi baatan qofan dhidhiqatina yamirreenno mul'achuu bakka mana keessatti illee fataa jechuu baradha warri neerumiin yeroo gadi baatan qofa ol ufriidanii gad ufriidanii of luqqisanii gadi baatan wayita ol deemtan immoo kaalsiin keessan achi bira skarbiin keessan achi bira caammaan achi bira ayyoon kana mara guurti dizaayinata amal ta'u gaafa bultii keessa seentanillee teessaniin sanu bultii namaa qabachuu dandeettu gaafa kaan ijaarsi ol dhiitee gadhiita gaafa kaan wayita kaan kaalsii ijaarsaa soyita wayita kaan skarbii isii soyita jidduma tanatti of dagatti rakkiina achi booda ani bultii mataa namucaamaa kana nan argisiisina ammaa hin barbaadu akkam ani nan argisiisina ishii bakka mana isii maaneej gochuuf dadhabdeet jireenyi nama hedduu akka yamirreen nu mul'achuu akkanatti warri amma alaa burtukaana fakkaatu kun nuti beeyta dormii dubartoota walitti qabna jechuudha isinitti himuti warra fataa jedhee burtukaana fakkaatu kana jechuudha kanaateeraan isii sireetiyyarra jira gurdiin isii lookaran talataanii keessa jira doormii kana keessa uffatuma nama sanii gurranuti rakkan nama akkasii jira wallaahi doormii kana hunda keessa hintalo caammaan isii achi jirti kanaateeraan achi jirti kubbaayyaan isiin bachoo itti baxabbaxattu sireetiyya jala jirti akka nama jinnii waliin mana galuu jechuudha manni kuni bakka meeshaa isii bichaadha lookarri martuu meeshaa isii wayita gadi baatu garuu burtukaana no arrabsitti hin jiru riyaaliitiidha kun yamirreen nu mul'achuu
እየሰደብኩ ምናምን አይደለም፣ የእውነት እየነገርኳችሁ ነው። እንደዚህ አመለ ከነ የው መነቲ ከቀባተን ታቴ ዲሳ ወይ ብሉ ወሊን በረደ ይብሉቱ ከናቴራ እሳቲፍ ሱሬ ኢሳ ገረ ሲገተ ሲኒን ጀደን ሰበይተነማ ወሊን በረደ ሶ namni alallee bareedee manallee bareeduu qaba. Mana keessanillee akka itti qabattan ala keessanillee akka itti qabattan ammuma tana ofirratti dalagaa. Gaafa jaarsa argadhawan akkasii dalagaa, gaafa maal waliin dhaqqabdu. Nyaatallee dalaguu baradhaa. Waan hedduu isaa. Indoomii bichaan danfifatinaa sunillee rakkoodha isinii gadi. Nyaata yoon qabaatiin rakkisaadha. Yoo nyaata dalaguu hin beekin bultii horochuun rakkisaadha. waan hedduu si obsuu danda'a dhiirri nyaata yoo seeraan dalagiin kennu. Akka fedhe yoo si jaalate yeroo maaf guyyaa lamaa sadii ji'a lamaa sadii reesturaantii si geessuu danda'a. Achi booda garuu saafaa dhiitee matarra si garagalcha gaafa sarara. Warreen obsan yeroo obsanni qabanii amaloota dheeraati yoonni jira. Nyaata isaanii nama seeraan dalaguuf barbaadu. Maaliif irra caalallee onni fuudhaniif waan biraallee akkasuma ta'e nyaanni dirqamsa. So kanaaf talamaamadu ችግር የለውም። amma yuuቲዩቢin jira waan ta'eef nyaatota feeteeti yuuቲዩብ irraa barachuu dandeetta. Akkaataa meekaappii itti diban barachuurra akkaataa mana kee itti dachaafattu, uffata namaa itti dachaasuu dandeettu, mana kee diizaayina itti qabachuu dandeettu. Baradhu. Gaariidha waan ta'eef wanni sun. Yoo nama waliin jiraattes yoo adda jiraattis manni kee kiini haa ta'u bireevli qulqullina eeggadhu. Qulqullinni shittoo gadi dhahatanii deemuu miti. Difference. Ndagatamu biddeen ndagatamu baay'ee ndagatamu biddeen. Akkasii bakka fataa jedha isinitti haa tolu ishee halkan gaarii isiniin haa taatu.